suuta nama waraantii suuta deemuun barbaachisan. Ati jaalladhu tana keessatti yoo waan jettu wayii duubatti ilaali yoo sammuu keessatti waan akkasiisan qabaataa yoo deemte sirriitti hin miidhamtu. Garuu dhugatti itti hidhatteetti zafamte already maafi abeebee kasaara. Kasaara dhuga. Mee akkanum tokkotti maan naadhaamta waan ofii aanaa akkanum tokkotti wanta ati naadhaamtu maaltu jira? Ati jaalala keessa jirtamoo rileeshinii keessa jirtamoo bultii keessa jirta? Bultiileen ijaarannee amma garuu soqataa jira ijaarachuudhaaf. Jaalachuuf soqataa jiran jedhin kaataa haasofsiisuuf ta'uudha inni qabu. Sanuma bari waan ofii sanuma. San soqataa jiran jedhamu kaa? Yeroo tokko bilbila kana kaasaa dhiifama waan ofii. Aywa. Salaam warahmatullah. وين أنت؟ أوكي خلاص أيجي الحين خلاص أيجي الحين حبيبي مرحبا إيش وأنا فيه؟ Jechuun ati ammatti nama waliinaa sochii jaalala waliin jira garuu namni suni jireenya kootiif naa ta'aa fi naan ta'uu ammoo reef bakka wallaalaa jirra akkasi kaa. Ji'a hagam? Waan ofii ji'a. Ji'a hagam? Mara himaan gara qullaa namaa fadhani dubbii mara naman gaafata. Bar maaltu jira beektani guys. Amma ji'a hagam yoo jedhe tabiraa wayititu jira yookaan ta ji'a 8 dura baratee jiru. Ji'a 8 dura yookaan ammoo tabiraa wayititu jira ta ji'a 8 baratee ji'a 8 gaafanni jedhe amma yookaan jala jiraachuu malteemi haa duratti akkasuma jette. Tami ta ji'a 8 barattee haga wal baranneef ji'a kana. Nama akkasiin fakkaadha waan ofii. No, kitu kuna relation keessa jiru badaadha. Gatii kana ta'ee fi ati walumaa galatti ji'a takka keessa illee jiraadhu lama keessa illee jiraadhu egaa dhimma jaalalaa keessa jiraatte. Tokkoffaa wantoonni ati godhuu hin qabne yoo jiraate jaalala keessatti hin sobin. Tokko sobarraa fagaachuu. Yaa sobarraa fagaachuu. Feetu si waliin jiraattu feetu adeemtu. Sa'a. Gatii isiin mallaqa qabdu yookaan ammoo gatii isiin makiinaa qabduu fi yookaan gatii isiin dahaba harkaaluu kaddiratee deemtuuf jecha sammuu keellee cannattee ofiillee kan keellee cannaqamtee firiidamii dhabdeetiin kijibaan hin jiraatin. Seefsitti taate waan ta'eef. Nigalee sobarraa of eeguu qabda. Lammaffaa isiin tun maal jaallattiif maal jibbitii beekuu si barbaachisa. Waan isiin jaallattu waan isiin jibbitu adda baastee beekuudha. Yaa waan isiin jaallattu waan isiin jibbitu gaafa adda baastee beekte irraa of eegdaa jechuudha. Isii baratte amma namoonni tokko tokko wal barataniituma walumaan akkanumaan wal qajeelaniitumaan jiraatani malee waan isiin jaallattu beeku waan isiin jibbitu hin beektu. Waliin hubatan jechuudha. Eeywa. Ta'arfaffaadhaa wanni isiin jedhu waan hin eegalle waan hin xumurre hin eegalin. Waan fiixaan hin baafne irra maaf. Waan fiixaan hin baafne hin eegalin because akkasi shakkitu akkasi sodaattu taasisa wanni sun. Ana bira wanti lamuu nama biraa wajjin akka jaalalan uumneef sodaa baay'ee itti uuma. Sodaa baay'ee itti uuma jechuudha. Waan hin xumurre tokko hin eegalin fakkeenyaaf nikaa wal godhachuu deemtanii yookaan ammoo sargii godhuufii deemtaa Dubaayin keessatti sargii kana ji'a 9ffaa keessatti gootaaf yoo ta'e dursa odoo isitti himin itti yaadee si deemsa jedhi boqonnaa ofii kenniiti gaafadhu. Ati ji'a haga ji'a 9 sanitti karoora kan kee kana wantoota jiran kanneen sirreessitee ji'a 9ffaa irratti sargii godhuuf ni dandeettaa? Ji'a 9ffaa irra keessa waan kana sii godhaa jettee waadaa galtaa. Akkana. Ati garuu waadaa galteef kana akka nama waa wayii hidhee achi kaa'ee ruutitti yaaduu si barbaachisa. Irbuu guddaadha miti maal taate amaanaa guddaadha waadaa seenuun bara. Yaa itti yaaduu si barbaachisa waan gootee achi keetti kana itti yaaduu si barbaachisa dagachuun qabdu beeki ji'a 9ffaa dagachuun qabdu. Italee itti yaaduu si barbaachisa waan sana argamudha. Itti yaaduu si barbaachisa. Yookaan ammoo tokko tokko jira ammoo namoonni tokko tokko meeqo inshallah ittuma laalaa jira. Ittuma laalaa jiraan suni
jidduu tana keessa tabiraa yoo dhufte tabiraa filannoo qabadhaa. keessa jiraataa jechuudha. Filannoo keessa jira namni akkasii sun. Of course. Dubartiin takka ni kaas godhadhaati jetteen ittuma laalamee itti yaada ittuma laalamee gaafa siin jette habiibii kiyya saadamiin biraan jamaal jira jechuudha. Akkana. Amma isa birallee dhattee waan kana gootaa jettee wayii waan inni hin dandeenye wayii fuutee gubbaa keetti inni san hin danda'u taanaan biloog gootee gara keessa deebi'uudha jechuudha. Akkana dhugaa jiru kun quba qabaadha faamilii anaa waliin. Barbaaddii jechuudha. Hiikalee amma dhiirri tokko dhufee mee qo'innan laalamee bakka shaallamee ni laallaa qo'ee miliqeetiin dubbii biraa jidduu galche taanaan waan san godhuun fedhu jechuudha. Ammas yookaan ammoo waadaa biroo jirti jidduu san yaadni biraa jira. Malee anaan qofaa waliin yaada qabda taanaan karoora fuulduraa saniif itti karoorsitee itti yaaddee godhuu ni dandeessa. Bakka lubbuun tiyya yoo jiraatte fayyaa yoo qabaadde guyyaa kanatti waan kana sii godha. Akkana dhugaa jiru. Faamilii gurra isin calaa haga anaan baatuttu. Gaafiin kiyya ana qofa waadaa sobaan seenini sanii waan hin eegalle waan hin xumurre hin eegalini. Lammataa ammoo waan hin eegalle hin xumuriin tun waa hedduuf keessaa qabdi. Hadda yeroo silkiin isii biizii ta'u cal'ifteetumaan. Yeroo isin sargii bakka barbaadde dhattu cal'ifteetumaan. Yeroo isin dhiirabbaa argite waliin haasoftu cal'ifteetumaan. Yeroo isin abbaa barbaadde piroofaayilii keettee akka barbaadde tiktok irraa kaan postattee gastii kaan iseen kaan seentee kaan maal taate akkuma siin taate hundatti aamiin jetteetumaan. Boru ammoo yoo ati qaqa kaafte ati bar akka nama reef dhalataa ruuti reef wal barataa ruuti malee nama wal baratee ji'a 5 jaafitee as ga'ee miti. Shamarri takka ilma dhiiraa tokko wajjin hariiroo baay'isnaan gaarii miti. Tokkoffaatini akkuma waan isin jibbitu waan isin jaalattu itti himte san gaafatte san atis waan jaalattuuf waan jibbitu qabda waan ta'eef itti himuun si barbaachisa. Kun waan fi namni tokko shamarri takka garas fiiddee gara ilma dhiiraa wajjin gara haasa'u akkas ta'uu baay'isnaan. Ati tajaajilte akkana laaltu taanaan kalaas abbaan manaa kiyya homaa rakkoon qabu jettee taphachuu dandeessisiin ijoollee yoo egaa taphachuu dandeessi jettee ilaaluu dandeetta galee haadha manaa tante taqara giseessi waliin hin jirre surree godhatte atama surree hin fedhuuti uffata diradhu jechuun danda'uu qabdaati. Aamiin jettee gadhisa taanaan jaartiin tante sun yeroo hundaayyuu si waliin biraazarii kan kee fakkaattee laddakee deemuu barattee abadan surreen kaayattu yeroo birootiif jechuudha. Waan ofii maashaallah waan baay'ee si gaafadhe deebii baay'ee sirraa argataa turre ana qofaa miti miseensi kiyyaaf kan kelle kun ammoo osoma qallannu osoma haasofnu ergaa baay'ee dhaamsa baay'ee barnoota baay'ee of keessaa qaba namoonni akka salphatti ilaaltan dhiiras ta'ee shamarri kanaaf iddoo wayii dhaquun barbaada beektaa bilbila daddaawalamu wayiiti. Kalaas bakka anis irraa bayaa homaa sa'aatii 5 ture homaatti naa waliin ati seentee fonna dheefi wajjin haasa'utti jira. Akkasii naa galatoomsi jedhaa hordoftoota yeroo asiif achi illee hordofaa turtan galatooma haasaa kiyya keessatti kan dogongole kan balleessee jiraate afwaalillaahi isiniin jedha. Kaachaan seetiin jedhu ammoo siin yoomee hojii wayii naa barbaadime. Anaan jedhaarta? Yaa. Hojii akkamii? Hojii ijoollee dhiiraa. Okay. ID qabdi? Yaa. Nice. Eshi bakka. Mee naa hojii bareedaa laali naa soqii. Bakka asii barreessaa rakkoon qabu shi taate.